Aramiti. Maakii dhuftee na dubbiste malee. Okay. Dukaanni kan namaati jechuudha boosti ati goota. Dukaanni kan namaati jechuudha ati boosti goota. Lakki kiyyaa miti. Isiit achi huccuu naa bite malee. Maakii dhuftee nu dubbiste kalee. Okay. Yeah. Ijoollee gandaati miti isin? Eenyuun? Ati galamsa moo ciroosaa? Nan beeytuusaa. Ani eegumaan biyya kana dhufee barra rumte si argee malee kaayiruma jiraachuu keen beek malee am beeku kaa. Wayii wal dubbisne har'a malee anaaf ati. Yaa waliin dubbisne. Yeroo as jirtu nan beeytu? Wallaa ani hin beeku waan na argitee ati. Ani garuu ani suurama si arge malee qaamaan sin argine. Ani duraan nama miidiyaa waan hin taaneef meebii nan beeytu ta'a dhugaadha. Wallaahi sin argine. Ani eegumaa lakkuu shanan dhaltee meediyuu marra si arge malee sin argine ani. Abshiroo maamiti. Garuu amaaniin wal beeyna turre. Amaaniin wal beeytan. Yaa. Amma ati borusa siira jirta moo ijoolluma guddifachuu jirta? Wallahi Nasraati yaa processii wayirrallee hin jiru. Ijoollee ma guddifachuu jira. Mucattii tokko jirti naa waliin isiin na gargaarti hiriyaa tiyyataa. Yeroo baay'ee waliin laayivii irra teenyu san. Maatii. Hayyaa. Rabbii gaditti isiman na karkaartee ilmaan mukii jira malee homaa wayirra hin jiru. Hayyaa rabbi siyaa. Jechuu waan dhaabbatu jiru. Ijoolleen jajjabaatti kun oduruu miiraan deemti. Miiraan bakka hundi deeman si wajjin. Wanti carraan namni kaayiroo laallatu san siin taane. Carraa wallaa galfadhee ture. Har'aa miti ture 2023 keessa maallaqumaan galfanne. Garuu carraa sana mootu maqaa abbaatiin galfanne waan ta'eef xiqqoo santu rakkisaadha beektee yoo inni dhufe malee. Hagara UNS fa'a maleen qabu jechuudha. Gaafa jalqabaa jala hin deemne beektaaroo ijoollee kana arga. Yaalle durna dhukkubaa miiree hagas mara danda'e olii gadi deemuu hin danda'u. Anuu akkasii socho'uu eegaluun kiyya reefuu waggaa tokko duraan ni beekta yoo baay'ee na dhukkuba waan ta'eef UN jala ammootu yoo gaafa jalqabaa hin deemin UN biyya kanaa ni beekta. Duraan eessa turte siin jedhan galatoomee ra'iisaa koo duraan eessa turte siin jedhu. Yaa ilmoo afurillee kophaa kan kee qabattee UN jala deddeemuun baay'ee ulfaata. Rasaasaa koo galatoom. Akkas inshaallah. Maal goona khayrii maaf yoonni martinu. Akkuma rabbiitti jira as geenya alhamdulillah. UN biyya kanaa maan beeytu ati baroomaa faayidaa wayituu hin qabanii barjarri. UN'n amma garagaltee malee lakkii duraanumaan jettu kaayyoo amma baddee malee bar UN'n sanii UN'n bari siifuu yoo siistamni sii namaan galle malee UN yoo faayidaan qabanne biyya baqaa takka keessan teessu ni beektaa? Yaa dhugaadhe. Waa kafaltee achi teessi biyyaan baa qubattee baqataa gargaaruuf teessisii galee garuu rakkoo yeroo si gargaartu waan isaan sirraa barbaadan kan isaan irratti si gargaaraniitu jira. Ulaagaa isaan ittiin baqataa gargaaran. Yoo ulaagaa ittiin baqataa gargaaran haasawa keessaa argatan sirri si gargaarti. Maaliif jennaan UN silaa faayidaan qaban Ijipti inni jala deemuu eegalu beeyte
duraan eessa turte, ilmaan kana akkamitti guddisaa turte, maaliidha waraqaa kan kee ka mana yaalaa fidii si galee waan baay'ee haasa'aa turan. Ijoolleen waraqaa abbaarra turanii si galee waraqaa abbaarra turanis na gargaarsa wayillee hin arganne. Innillee yoo inni jala hin deemne duraanii nu lamaanuu haaluma jireenya keenyaatiin wal qabatee yoo inni jala hin deemne waan ta'eef gargaarsa illee nu murree sila anu andireejiin ture. Egaa ilmaan kana argadhee andireejii keessaa na baasanii isaaf irraa jechuudha. Achi barachaa ture duraan. Na bakka amma hedduu jala deemee ture amma yeroo of danda'u si galee. Ijoollee yoo inni keessa dalaganuu nama baay'eetu akka isaan wanta tokko tokko waan garaagaraa naa barreessan gaafachaan ture. Yeroo baay'ee isaaf hin jala deeme. Ta'abii baay'ee barbaada si galee ijoollee kana fudhattee deemuu ni beektaa meetiroodhaan deemtaa maaliidha. Dirqama nama dhiiraa si barbaachisa si galee ijoolleen kun achi keessatti si jalaa fiffiidii si jeeqxii si rabbashtii. Yoo inni illee egaa of danda'e marraa 4 deemee jira ijoollee makana fudhadhe. Wallahi uummata akka kabajaa wayituu isaan irraan arganne chumarraan hin aaree dhiisee gumiin manguddoolee koomunitii garaagaraallee as keessa deemee jira bakka 4 deemee himadhee jira. Akkuma isaanuu ijoollee kiyyaafuu masaariifuma silaa ijoolleen biyya kana jirtu harkattu ilmaan tiyyayyuu akka isaan argatan yooma barumsaatu akka naa kafalan. Uummata akka dhabee bakka boo caarrama kiyyeedheetuma aaree dhiise beeytee yeroo abbaan isaanii qabaman ijoollee kana fudhadhee deemee achitti boohaa ture. Abbaan isaanii na jalaa qabamee jira ijoolleen waraqaa abbaarra jiranii an ollixee gabba'uu hin danda'u jedheeti. Waraqaa kee fidinaan jedhani si galee. Waraqaa ati ittiin duraan yaalamaa turte kaate dhukkubsattee ati handireejii keessaa baatee jirta. Innaa ani yoo handireejii keessaa ba'e ijoolleen kiyya kun ganaa xiqqoodhaa mitiiree isaan hin gargaaraman nu gargaarsan argatanu. Jedhee waa baay'ee seef chendireenitti illee machaan ture garuu uummata akkanaan goone waraqaa mana gaafatan isaan tokkoffaa ijoolleen waan narra hin jirreef beekte ooma gaaraa dhufee dheetuma waraqaa ijoollee waraqaa dhalootaa si gaafatamoo daa waraqaa ati duraan ittiin yaalamaa turte kaati dhukkubsattee ittiin tajaajilamaa turte waraqaa san waraqaa ragaa fitii sanis yoo si gargaarre ammootu ku qarshima 2,000 takka yookaan kiraa manaa ji'a takka sirraa kaffalla malee zalaaqii si gargaaruu hin dandeenyu. Deemii faada laginaan jedhu bar wallahi laazim achinan aaree dhiise. Ijoolleen ammoo waraqaa abbaarra jiranii beeyte. Amma daa'imni tokkoyyuu ni kafalamaaf ka mana barumsaa amma ijoolleen daa'imman kiyyaa wajjin barattuyyuu ka barumsaa yoo inni irraa kafala. Dhaabbata wayitu jira gara meetiroo kana irraa kafala. Garuu kiyyaa ammoo kan seef children jedhame didanii. Abdi si gargaara. Kanaafan abdii irraa kute bakka inshaallah gaafuma gara rabbiitii dhufe milkooyina dheetana. Wanni martuu yoo gara rabbiitii dhufne hin ta'u silaa osoo yeroo jalqabaa jala deemne silaa asuuyyuu hin jiru isaanuu nu gargaaran garuu yaa'u rakkoo fayyaatiin wal qabateetiin dhadhabinaan wal qabatee jala hin deemne. Ammoo osoo inni dhufe silaa keezima keenya ka ispoonsara galfanne san jala deemnaayyuu rakkoon isatu akka biyya kana seenuu hin danda'u. Yaa'u rakkisaa ta'e beekte. Biyya kana kan ta'e waan biyya kana seenu. Oh my god. Ishaaraa akka baay'ee gaafata yoo gara barahaatiin dhufe malee barahaan yoo dhufe gaa biyya kana keessatti ishaaraa sana ofirraa balleessuu qaba. Ayya rabbi jira bitichi abshire. Amin du'aa yoo rinaa godhaa jirtan galatooma thank you. Garuu nama si bira jirutti illee nama na bira jirutti illee dhaamsa wayiin dhaammadha antini